والله جنان شمرة جدا ما كان كسي جنان شمرة إيرا جنان ساقم ماشين سألا أكاكي يا شيتا وفتشو سبربات سيجودا والله أكاكي يا شيتا شيتا وفتي شيتا وفتشو سبربات سمالي سرية فتي إيرا جدامي ترى إيرا تلقام جنان شمرة جدا كاكام ما كوني والله ننجب بجنان نمتشكا والله لجيب شرادة كنا كنتا أما شرادة كنا كنتا أيه بدو دبر يروبا يه ورمون باي زك جت جرت بيتها وانغرنا نياتو أما نمني لمان تو كوي وربادي ولا ربسو كتكوت ناتيجرا مودونو بكا كبيرالن يو رموت نربنا في ذي بيت قافتي ناتيجر ngala kanaf aduko wa ga gaban ina da nakan jalan namonni qabani fi kanafu jalan namonni qabe sarra dabbate fayyadamu mirgasati oromo le fayyade jira ana endi yucan mubarak oromo fayyade jira nakam be gotti abba fidato inde garuna na moydo mubarak ni dukubi asli le makille malille inde garu malifani be kama inde garu بيكايو تيويادا سبب كنافي أما أسرع أبتني يروتين كان هذا تنبين ولا لو تلوك للتاكافتو تيك توك ورا تيك توك تي مجرنا أكما يبلو في بال ولا ربسنت ولا ربسيتو اسم ما نما برا ربسيتن ما تقرأ تنجري إيه نتاتي يعني سكبا كذا نقرأنا يات جري إيه نتاتي وما نجرني برجرنا وما تكاين كبر gini folowara kaisan kaban folowara kesan kofa yalla kaisan kaban le kabeni isin kofa yalla namni gabbaye saati sadde dalage gali way galfate kaisasan akka warbadi cikke yota ana jibbata kapsot no kasi sigale kanafu yuroba yewan kanatti ba yera katani jugara nyatana jarri wala rasita mi dukkara kaftu isino malta tanjara na gan umar boy namni kenna ma zikki gajede oromo bakatana kisa baya yo amma agenda fta akata utti barbaki ta ya sirri zarrat waliga malim namni kamu agenda ume wa wayi ha sawun barbaki sada anille nakasin goda garu euro baye ana majaratan lawanu de garon kana duran talata kiya jede labse jira lamanu malif talata kiya beta oromo tanatti yero isaan fayyadamu bira darbani isaan akka loon borona kanatti gama wali buusanii wala aasisan argaawaan jiruuf akkasuma malee hordoftoota baay'ee qaban waan beekamoo ta'aniif jechuudha beekaa ta'in ummata kana ammoo kadhuuf baay'ee waan ta'eef akka barbaadanitti akka fedhii isaaniitti itti fayyadamaa jiru isaan sunnaan ila wanni waan qabaniif nan aarsu jechuudha maa ila fitee jira fitejira bona kiya fitejira ini sunan arsu gini euro isin debitani jar ibalukiya jettani walitti buutan garana nyaatare namni keessa walinate arda mala dalinu kaasa mulat arda mala dalinu ummata kan kana gona nillen ka kiyatti fayyadame adille keditti fayyadami akkama goonu ummata kan baya jechu strategy agefada bibi challis namni kale mujjo obsi miti kamata jira farso agefada ila afarso jira ita ta ko ko ati kalli si sagale sa ko obsi afarso ita ta sagale kan ada gene oromo warri siyasa kun oromo godu kana godan wan biran go ne bakka akuma oromo me abarto ko akuma oromo warri siyasa kun oromo godu godan wan biran jiru gini warri kunnen siyasa fi science ratundanit jarri ammo mudi mai sani fayyadamani kana godan yi wannan jara dan na kunta ku kana akkasumatti waan fi boota fi san dhabatani beeka saata wallala taadam boota isa san dhabatani kana daragan jechu isin tugarana nyaata jechuan bakka tana beeka saata yaatu watabu garba sen jechu arwada galatu yaki jibbata kabso jallisi yaki
Sagalee keenya yaa ni dhagama dukkana keessatti itti siifannaa boona dhaga'i haasaa guutuu dhaga'i. Ifu referii hin barreessitu referii naa barreeffame wayitu hin jiru dhibee koo adamanaa koo rabbii anaa fi doktoroota kootu beekaa jedhee zan yeroo darbeellee irratti duulamaa ture sikkoo mandoo maalii minaaman jedhanii sanaanillee na injifachuu hin dandeenye ana rabbitu na wajjin jira qabxilee jedhu haasaa inni jijjiru baay'ee namoota itti dhiibaa ture turumba dhuunfaan qabxilee akkana kan akkin dubbatu barbaada so saniif video kuni waan afarsoon idiitii godhee bakka wayitii fidee miti anatu waraabee dhugaa dubbachuudhaaf inna live tamsaasa kallattii irra jirture jechuudha sagalee mu beeti kun haasaa mu beeti maal jedhee amma maan rakkoo qaba fakkeenya wanni jedhe kun waan baay'eedha fakkeenya finni mallaqaan baafachuu hin danda'u waan amma doktoroonni ejibbaata mee waa tokko wanti ani mana kana banee fi wallahi dhugaa fi soba hojjaan baafachuu fi ani viidiyoo asli dargee jira kan mubaarak wallahi hin dhageenye rabbi gurra na qaba hin agarre namni illee isheen irratti hin goone ila jara keenya dhugaa rabbi yoo dubbanne mubaarakis obboleessa keenya asliinis obboleessa keenya namni ammaan tana gadi bahee duula kana kaase eenyu kanarra dhaabbanne kanarra dhugaa jirtu haa dubbannu warri jala kana deemtanii wal arrabsitu ummana waan namni kaase dhagaye namni waan kana kaase boonaa baaleetii yookaan ammoo boonaa mubaaraki dhayitee viidiyoo laaluu dandeettaa kanaan ala waan si goonu hin qabnu gurratti manuu sitti yaa'u si galee boonaa mubaaraktu baase obboleessa mutu gara maanu karaa olta viidiyoo akkasitti agarsiisaa jirru kan mana kiraa irraa kaffale maalii jedhu kan argaan jirtu ati yoomi kun dhageeffadhu afarso ila afarso dhageeffadhu kuni mana akka argan keessatti taanillee miti mannis kabajaa qaba namni mana kana dhufes kabajaa qaba obboleettu ani takkaffaa mana kee ofiin harkiftamaan na galchan harkisin lamma afarso is jechuun like Nara, I know, ani mutii qabatan kana jaaladhu boona mutiin qabatin eenyu kaase maa itti akkasitti maadhu kijiba sodaa namaati miti kakaamnu ila dhageeffadhu obboleessu sodaa namaati sodaatiin abbaa warmaa sodaattaa misila maal waa sodaattu dubbanna an akka nam tokkootitti dhugaa dubbanna asli dura kaase kan bootaayyee asli dura kaase boona dhugaa yoo dubbanne asli narra sa'aatii booda sa'aatii asrii laayivii ture kun edda sa'aatii kana booda xiqqoo gara bariititti laayivii irraa waraabame kun erga poosti ta'ee sa'aatii kun afur waan akka kanaati viidiyoon kun erga poosti ta'e haratu poosti godheera profaayilii kee jala jira ila dhageeffadhu no di afarso ila dubbii jechuun namni yoo straight forward ma isuma suma karam nagaa mubarak jennaan ammallee maal jedhe beektaa gisee sadii atillee ittimte anillee ittime mubarak munillee olbaasu sodaate malee munillee olbaasu sodaate malee ashmuurii waltuttu kan jedhee sitti meemi dhaga ashmuurii waltuttu kan jedhee sitti nu dhugaa yeroo sitti himne mubarakillee obboleessa keenna asilillee obboleessa keenna eenyu dura kaase katti dhibba nu gaafattu kan mubaraktu dura kaase siin jenne akka du barbaadde hunduna anaaf hundunu naaf walitti dhageeffadhu obboleessu dhagaika mubaraktu dura kaase siin jenne amanaa jirtu asli dura kaase jennaan akkasiin jettu ree ka jettuuf maalinnati jala dhageeffadhu ati osoo dhibbaa jette dhibbaa osoo dhiyeessite sirraa nama nu beekte wallahi okay ka asli dura kaase mee maal gootu galgala kana bila ibi asli agartu bakka akkasi gammadi abbaan kee dana mubarak dhukkee irraa kaase asliini hunduu isaa tajiiti marajisee fi iluumee iluudha dabaree kennu obboleessu ilumee dubbadhu
السلام عليكم.